Meedaan deemaa jimmaa qaqqabuufi sabboonticha harkee haaraa galfachuufi guyyaa aduu kooti halkan daawwitii koo ejjetiin jireenyaa sumaa bustaanii koo warra shanan gibee harka boo meedaan deemaa jimmaa qaqqabuufi. Meeshaa akkasii takka waraabee gadhiisee hin beeku. Hordoftoonni kiyyaa yeroo baay'ee yeroo meeshaa na ajajatanii viidiyoo namoota biroo ka biyya biroo jiran jechuudha Oromiyaa keessa namoota sanarraa iskiriinshoot godhanii natti ergitanii kun jira misoo kana nuuf ilaalii nuuf biti naan jettu jechuudha. Amma ga'an immoo amma yoomitti hordoftoonni koo kan namoota biroorraa iskiriinshoot godhanii natti ergu addanas jira waan ta'eef akka isaan barbaadanitti meeshaalee babbareedaa kana waraabee akka isaan suute ni keessa laalan iskiriinshoot godhachuu danda'anitti maani waraabneef jedhee jechuudha. Itti qabsaa'ee haala kanaan isiniif waraabee habiibooche feermuzii kana faa maashaallah tabaarakarrahman wallaahi qodaan biyyuma keenyatti hafe biyya arabaa meeshaan ni jira garuu araboonni meeshaa babbareedaa hin bitatu jedhee yaaduwanii wanni isaan bitan garaa nan ga'u. Meeshaanis ta'ee uffannis wanni na laali namaan jedhu biyyuma keenya jira jechuudha. Wallaahi amantanis amanus baattanii jechuudha. Meeshaan babbareedaa biyya keenya jira. Innaa warroonni ajajachaa jirtan ajajadhaa. Ajajni keessan akkuma itti fufeetti haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Meeshaan egaa warafaatiin kan bitamu yeroo qophoofsan na dubbisaa isiniin jechuu barbaada. Burcuqqoon shaayii kun diizaayinii wallaahi qodaa kana keessa meeshaa mana keessa ka isin biqqa na laali jedhu qofaan isin waraabee rakabootiin illee akka barbaadan itti jira. Viidiyoon xiqqoo ishee waan irra deddeebisee deeqaa 8 waraabee viidiyoo kana akka isiniif mul'achuu danda'uttiin qodaan suuteedha akka mul'atuttiin akkas godhe jechuudha. Kana arguu jirtanii qodaa akka humna ofiitti yoo miidhagaa gatii bareedaan bitachuu barbaaddes waan boriitii yoommoo baqa noormaalii akka humna kootitti waama itti jiraatan hin bitadha jettes akka feetan jechuudha. Burcuqqoof jookii kana faa misoo jiraa jettanii namoonni na gaafachaa turtan ilaa kana jechuudha. Wannumti asii dhibee hin jiru. Burcuqqoo kana biratti jookii biraas feetanii jookii kana wajjin feetanis akka feetan isiniin jechuu barbaada. Habiibooche gaafan biyya galee waa bitadhaa maallaqa fudhadhee galee waa godhaa yookaan jettan taate wallaahi mijatu ishee ofii kiyya irratti argeen jira jechuudha. Anamma yeroo biyya arabaa jiru nama meeshaa mana keessaa naa bitu sirriitti barbaadaa ture. Hojii kiyya godhadhee jechuudha. Jimma keessaa barbaadaan ture garuu naa milkoomne jechuudha. Maaliif gaafa biyya arabaa jirtu hojjettee fudhatta birrii kana yoo baastee bakka buufatta. Meeshaan kun immoo bor gaafa galtee baay'ee tokko meeshaan mana bareechaa siifillee amilee sii ta'a as ilaaltee chilaaltee itti gammadda. Kanaaf jechuudha biyya arabaa turtee galtee yoo meeshaa gaarii tokko hin qabaate yoo waan hawwitu tokko hin bitatini gaafa galtees gammachuun qabdu jechuudha. Baqa osoon kana godhadhee raadde jettee ofitti yaaddaa jechuudha. Innaa ani gaafa biyya arabaa jiru wallaahi birrii kiyyaan namaaf kaffalee jechuudha. Namni naaf bitu birrii meeqamaan fudhanne. Meetuusu shafferoo የልቡን መንባ ዱርዬ ቢቸገር ከሰው ኪስ አይገባ ምቀኝነት ዘረኝነት መች ሀሳቡን በት ብቻ ባራዳ ልጅ በእናቷ አትምቱበት ያውኛል አይቀርም በሰራም ባልሰራም ውዴ በራሴ ነው ሕይወቴ ስመራም አይቀርም አንድ ቀን ቀነላል አንገቴ ለማንም አይደለም ቃላሌ ለእናቴ wanta akka waan irraa beekan hin qaban jechuudha. Darbee immoo maatiin yoo kanaan naa godhi jettee birriitti ergitee rakkoo isaaniitti oolu yoo walakkaatiin jabaate sanuu namni jabaan yoo walakkaa waasii godhe walakkaan immoo hin bada yookiin waan biraarra oolaa jechuudha. Maallaqi sun rakkoo isaaniitti oolu kanaaf haara salphaa isinitti fakkaata jechuudha. Anamma gaafa hin galee jechuudha akka hin galeen jedhan akka hin galeen maaliin godhan jedhani kan galeeni TV'n bitan jedhan si galee itti aansee Arabiyaa Majlisii hojjechiifannan jedhan si galee garuu gaafa galteette qoy boriin godha iftaaniin godha torbee tokko booddee keessumaan gada ba'u suuteedhaan gabbee ilaala ituma akkas jettu ammoo maal jetta
takka tureen godha yoo bakka hojjedhee birrii walirra kaa'e. Anoo fidaan jiru bakkee baasuu malee. Kanafaati saafama. Lammata waan sana hin hawwitaa mana kiyyaa hin qabdu. Wanni akkasii gaafa fuuldura keetti baay'atee biyyaa ba'uun dirqama sitti ta'a jechuudha. Rabbi kanas na oolchu. Wallaahi isin immoo warroonni nama akka keenya argatan carraa qabdu alhamdulillah jedhaani. Maaliif nuti koo jechuudha. Ijoollee baay'ee nama keessumaa ijoolleen Jimmaa viidiyoo kanatti aanee rakabootii dhufaa qo'ee rakabootii baay'ee babbareedaa jira. Ijoolleen Jimmaa isin carraa qabdu. Ijoolleen Wallaggaa baay'een dhufanii na dubbisanii misoo Wallagga dhaqxee maaf nuun hojjenne Wallagga deemtee maaliif akkasitti meeshaa kana nuuf hin binne kan jedhantu jiru jechuudha. Ani garuu hireen kiyya Wallagga irraa Jimma na fidee ijoollee Jimmaaf kan hojjechaa jiru. Yeroo biyya namaa jirtu jechuudha. Maallaqa kaffaltee waa yaadde takka wanni sun galmaan yoo sii ga'e kun waan argamu miti. Rakkoo namaa cufuuf iyyuu waan meeqa baasaa oolta. Waan kee galmaan gaachuuf immoo yoo birrii muraasa namaa kaffaltee gatii dadhabbii nama sana meeshaa bituun baay'ee dadhabbii qaba. Herrega qaba. Yeroo meeshaa nama sanaa bittu yoo galmeessuu baattee dagatte booda birrii keetti darbaa. Meeshaan bakka tokkotti hin argamu. Kana jechuudha taabdeeti kan hojjettu. Isin garuu ishee namaaf birrii haga ta'e kennitanii namni meeshaa kana isinii bitu meeshaan kun waan borii ilmoo keessanitti darbuu danda'udha. Seenaa isinii ta'a. Kanaafuu of jala hin ilaalina meeshaa bitachuu irratti. Wallaahi mana kilaasii tokko lamaa taatu manatti bareechatanii meeshaatti galfatanii yoo jedhanii yeroo walitti gabbaatu duraa yoo mana bareedaa kee galte yoo meeshaa keessaa qabaatte sammuun kee boqonnaa argataa jechuudha. Achi keessee waan nyaattee dhudhu hin dhabdu. Namni baay'een kan inni biyya namaatti deebi'u bakka mana koo keessatti meeshaan bitannee jedheetu isaa ba'a jechuudha. Waan namni qabu hin qabu. Manni koo duwwaadha. Mana duwwaa ijaaranii yoo galan mana namatti hin fakkaatu. Isin carraa qabdu. Ijoollee baay'een biyyootaan irra dhaqee hojjechuu hin dandeenyetti misoo bakka akkasiitti dhaqxee maal hojjenne maaf bakka akkasiitti nuun geessine. Akkasii warroonni ijoollee Jimmaa taatan immoo ani sabboontuun misoon wallaahi Jimmatti hojii kana hojjechuun koo baay'ee takka isin boonsuu qaba. Gammaduu qabdanii akkasii lakkoofsi kiyya asirra jira. Anis akkuma isin jettanitti imaanaa keessan eegee imaana namaa eeguun baay'ee ulfaataadha wallaahi billaahi. Isaanis haa gammadanii je'eetiin waan hawwii qabuu fi rakabootiin kun immoo baay'ee qannaashiidha. Haga 3,000 wayii hagas 5,000 jedhu. Garuu duraaniin 5,000 wayiin gurguramaa ture amma gadi bu'eera isin jechuu barbaada. Anis bitadheera viidiyoo kaleessaa keessatti argitanii jirtu. Saayimni kiyya tokko kaabitti duraaniin 5,000 amma immoo xiqqoo qannaseera. Misoo keessan dubbisaa qodaa waan barbaadan isiniif binnaa isin jechuu barbaada. Akkasii habiibochee galatoomaa isinitti haa tolu. Oromiina jaallattan anaa walitti rabbi isinaa jaallatu yaada muraada isinaa guutuu. Ani intala Oromooti. Dogoggoras qabaadhu gaariis hojjedhu walitti wal jaallachuu wal jabeessuu qabna. Isiniin jedhaa Oromooti qaaliif jaallatama. Isintu asiin naga'ee isintu naaf daawwatee akkan galee yuutuuba kiyya irratti hojjedhu kan godhes warroota jalqabaa kaastanii waliin jirtanii isinitti haa tolu isiniin jedha. Rakabootiinis kunoo kana warroonni rakabootii isa qaalii hin dandeenye. Kunis baay'ee bareedaadha. Of eeggannoo yoo fayyadamtanii waan iddoo tokko taa'uudha waan ta'eef akkasii isiniin jechuu barbaada. Ituu birraan bari'ee meeshaan baay'ee hin qaaloofne itti fufaa bitadha.